Yeroo addunyaan kun nagaa dhabdee goolamaa jirtu kana keessatti biyyoota Afrikaa nagaa qaban 10 dhageessaniitu laata. Eeyyee Afrikaa biyyoota hedduu keessa waraanni gaggeeffamaa jira. Gara bahaatii haga dhiyaa yookaan giddu galeessaatti jechuudha. Keessumaa dubbii ijoo ta'e kan jiru immoo waraana Sudaan waggootaaf itti fufee jiruu fi lubbuu kumaatama galaafatedha. Gara lixa Afrikaa keessas haleellaa shororkeessummaa hedduu waan dhaqqabuuf nagaan boorahee jira. Biyyoota Saharaan gadi keessas akkasuma jechuudha. Keessumaa biyyoota Saahel jedhamuun kan beekaman haleellaa shororkeessitoota hedduu saaxilamanii jiru. Kanuma keessaa immoo biyyoonni Afrikaa nagaa qabu jedhaman adda bahanii jiru. Gabaasa kana kan baase Global Peace Index kan jedhu kan bara 2026 yeroo ibsu nageenyi bara kanaa akka addunyaattis ta'ee akka Afrikaatti gadi bu'ee jira jedheera. Haa ta'u malee biyyoota 10 kan immoo adda baasee jira. Keessumaa baha giddu galeessaa keessa waraana gaggeeffamaa ture, waraana Yuukireenii fi Raashiyaan gaggeessaa turanis as keessatti caqasee. Walumaa galatti immoo waggoota 18 darban kana keessatti nageenyi addunyaa kana akka malee kan gadi bu'e si'a 15 ta'a jedhee jira. Kun qabxii inni kennuutiin jechuudha. Sanaa olis ta'uu ni danda'a. Garuu giddu galeessaan qabxii kana baaseera. Gara Afrikaatti yeroo deebinu biyyoota kam faatu nagaa qabaa kan jedhu ilaalee jira. Qabxii inni kennu immoo biyyicha keessa yakki xiqqaachuu, goolamni siyaasaa xiqqaachuu fa'aa akka qabxii guddaatti ilaalee jira. Biyyoota Afrikaa 10 keessaa nagaa qabaachuun sadarkaa tokkoffaa qabattee kan jirtu biyya Moorishees jedhamtudha. Moorishees kun biyya nagaa qabeettii ta'uudhaan Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa, addunyaa irraa immoo sadarkaa 18ffaa qabattee jirti. Itti aantee kan jirtu immoo biyya Ikwaatooriyaal Giinii kan jedhamtu yoo ta'u, biyyichi akka addunyaattis sadarkaa gaariirra jira. Sadarkaa 38ffaa irratti argama. Biyyittiin kun akka addunyaattis nagaa qabaachuun warra beekaman keessaa tokko. Botswaanaan sadarkaa 3ffaa qabattee jirti. Biyyittiin bulchiinsa gaarii qabaachuunis biyyoota Afrikaa keessaa maqaa gaarii qaban jedhaman keessatti eeramti. Akka addunyaatti immoo sadarkaa 50ffaa qabattee jirti. Biyyoota lixa Afrikaa keessaati biyyoonni 4 sadarkaawwan 1 hanga 10 jiran keessa galanii jiru. Isaan keessa Gaambiyaa, Seeraaliyoon, Senegaalii fi Gaanaan biyyoota birqabaatiin nagaa qaban jedhamanii eeramanii jiru. Dabalataan Madagaskar, Namiibiyaa fi Morokoonis biyyoota nagaa qabu jedhamanii caqasaman keessatti argamu. Biyyooti kaan immoo yakkaa fi akkasumas jeequmsi siyaasaa adda addaa waan keessatti mul'ateef biyyoota nagaa hin qabne jedhamanii kanneen adda ba'anis ni jiru. Akka gabaasa Global Peace Index kanaatti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 41 qorannoo irratti gaggeessame keessaa sadarkaa 36ffaarra jirti. Waraanni kaaba biyyattii akkasumas Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa gaggeeffamus as keessatti caqasamuun ni danda'ama. Akka addunyaatti immoo biyyoota 163 keessaatti 138ffaarratti argamti. Isin maal jettu?